maaloo otoo danda'ee yeroo naaf kennee. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyallee kutaa 1 hanga 12tti seeraan baradhee xumureera. Sanaan booddees carraa yuunivarsiitii na dhaqqabee barnoota baayoloojiitiin waggaa 3 baradheen akka hiriyaa koo eebbifamee baheera. Jaalallee gaarii kan hin qabadhe yeroon yuunivarsiitii seenee ture. Waggaa 2ffaa yeroon baradhu inni immoo waggaa 5ffaa muummee siivil injiinaringiitiin mooraama ani baradhu keessa barata. Hanga ati barattee baatutti ani immoo eebbifamee baheen haala Rabbi naaf kenneen hojii qabadheen haala mijeesseen akkuma eebbifamtee baateen bultii waliin eegallee jiraachuu jalqabna naan jedhee waadaa naaf galee ture. Dargaggoo kana kan hin jaalladhu wanta na jaallatuuf qofa otoo hin taane namummaansaa namarraa addadha. Dhiiran kana dura beekurraa fooyya'ee kan natti mul'atu of jaallataa miti. Ofirra darbee dursa namaaf kenna. Anaaf immoo haala addaatiin naaf yaada. Jechoota jaalalaa guyyaa guyyaatiin natti dubbatu kitaabaan otoon barreessee galii gaariiyyuu ni maddisiisa jedhee yaada. Ati anaaf addeessa koodha. Addeessi ifa qabbanaa'aa adda ta'e kenniti. Lafa kanarraa immoo baay'ee fagaattee argamti. Jaalalli ani siif qabu akkanuma gadi fagoo deemamee bira ga'uun kan hin danda'amne naan jedha. Otuun addunyaa kanarraatii darbee Rabbi immoo deebisee na kaasee ergamaan Rabbii adii ta'anii fuuldura kootti mul'atanii otoo dhufanii ani ergamootan jedha otoo hin taane si'i jaalallee kootu na bira dhaabbate jedheen lubbuu kiyya amansiisa naan jedha. Jaalala kiyya moo mootummaa Waaqayyoo ni filatta jettee otoo na gaafattee siinin filadha jedheen mootummaa Waaqayyoo dhiisa naan jedha. Jaalalli salphaa kan naaf ta'u siif yeroon jecha jaalala jedhu qofa fayyadamudhas naan jedha. Hedduun jechoota inni dubbatu eessaa akka inni fidu maalirraa akka inni dubbisu beekuu baadhus anaaf ifa miti. Haa ta'uutii garuu sammuun namaa jechaan utubamee nyaachifamee babal'ata mitire. Waan hedduu kallattii hundaan sammuu koo keessa naaf kaa'eera. Sababa kanaaf namootan beekuun olitti jaalallee koo kana baay'een jaalladha. Sanarratti yeroo tokko tokko ani dubartii waantan ta'eef wantoota na barbaachisan guuttachuu yeroon dadhabu kan eebbaaf maatiin isaa isaaf kennan irraa siif kan hin taane siif kan naan guunne bareedinni koo anaaf maal godha jedhee wantoota anaan barbaachisan mooraan ala bahuun deemee bitee naaf kenna. Kennaa isaatti illee baay'een itti gammada. Kanaan waggaa tokko yuunivarsiitii keessa erga waliin turree booda eebbifamee bahee anachumatti nafe. Otuun akkana jaalladhu guyyaa eebbasaa garuu sababan maallaqa dhabeef sababa biraa uumuun gara biyyaatti hiriyoota koo waliin hin galee. Hanga humna isaanii na gargaaranis maatiin kiyya qabeenyaan badhaadhoo miti. Bakka hedduutti na rakkatu. Anis humna isaaniitiin ol maallaqa isaaniin gaafadhu. Akka hiriyoota kootti otoo hin taane gad of qabeen hiriyoota koo gadiin jiraadha. Haala kanaan otoo jirru yeroo boqonnaa gannallee haala mijeeffatee dhufee biyya keenyatti na dubbisee jaalala gaariis waliin dabarsinee yeroo fulbaanaa ani gara yuunivarsiitii yeroon deemu inni immoo hojii koonistiraakshanii kan firasaa keessa qacaramee hojjechuu eegala. Maal akkan isa balleesse maal akkan itti dubbadhe beekuu baadhus jaalalleen koo caalchiseen jaalladhu erga hojii qabatee booda nama addaa natti ta'e. Kan guyyaatti si'a 6-7 bilbilu torbanitti takkaa naaf bilbiluun iyyuu itti ulfaate. Ani humnas haga kanaa waan hin qabneef miiskoolii ittiin godha.
darbee naaf deebisu yeroo didu kolmii baakkii teeleen nuuf eeyyamtu si'a sadansaa amma ammattiin ergaa guyyaa tolu ergaa gabaabaa siifan deebisaa hojiirran jiraa jedhee naaf barreessaa yeroo ta'eef dhuguma hojiidhaan qabamee dadhabee jaalalleen koo yeroo naaf kennuu hin dandeenye jedheen of guyyomsaa turus haa ta'utii garuu qarshii liqeeffadheen illee guuttadheen yeroon itti bilbilu shamarran illee na jalaa kaasuu jalqabanii booddee irratti narraa fagaachuu akka inni barbaade yeroon hubadhu yoo rabbi jedhe guyyaan hunduu hin darbamitiyyii jedheen barnoota koo qofaa irratti xiyyeeffadheen barachuu ittiin fufee rabbiifis galanni haa ta'uutii wanta hundumaa danda'een baradheen eebbifame si'a kanallee kan na gaddisiisu hiriyoota kiyyaaf maatiin 5-6 ta'anii yeroo eebbisan anaaf garuu namni tokkollee dhaabbatee habaaboo eebbaa naaf hin kennine haatiif abbaan koos ta'e obboloonni koo na biratti hin argamne qabaachuunis dhabuunis jireenya keessatti kanuma jirudha mitiire guyyaa tokko ni darba jedheen garuu rabbitti abdii kennadhe kanaan eebbifamee xumureen haala jaalallee koo yeroon qoradhu fuudhee jireenya akka jalqabeen dhagahe anis rabbi jireenya kee siif haa milkeessu jedheen kan anaan rakkisu rakkoon kiyya baay'ee waan na ta'eef hojii barbaacha irratti xiyyeeffachuun eegalaa akka carraa ta'ee guyyaa tokko mana barumsaa dhuunfaa magaalaa Finfinnee naannoo Alamganaatti argamu galmaa'uudhaaf taaksiidhaan deemaan otoo jiruu dargaggoon namaddii taa'e tokko bilbila hiriyoota koo waliin otoo naasa'uu afaan Oromoo dubbachuu kiyya dhagahee ati naannoo eessadhaa jedhee na qorachuu jalqabe anis eessa akkan ta'ee fi eessallee akka deemaan jiruun itti hime maqaas wal jijjiirree qoosaa tokko tokkos hanga bakka galmee ga'utti erga waliin haasofnee booda sa'aatii muraasa booddee bakka hojiitii waan hin ba'uuf wal arginee laaqana waliin nyaannaa lakkoofsa bilbilaa kee naaf kenni jedhee yeroo sana na gaafate anis tole jedheen kenneefi magaalaa Finfinnee ergan dhufee naannoo torbee 2 lakkoofsiseera afaan Amaariffaa garatti dubbatanuu hin beeku bakka deeme hundumaatti jaanja'aa manoolaa maatiin ani bira boqodhe hojiima wantan gargaaruuf malee fira dhiyoos miti dargaggoon kun laaqana na affeeree maarree guyyaa biraallee wal argina naan jechuun na gaggeesse akkuma walarraa adda baaneen eessa geesse naan jedhee bakkan gahe hangan galuutti na gaafachuu eegalee galgala saas naaf bilbilee bulee ganama bariis naaf bilbilee laaqana irrattis nagaa oltee naan jedhee galgalas akkanuma naaf bilbilee naannoo torbee tokko haaluma kanaan ergatti fufee booda wal arginaa jedhee na gaafata anis akka garaa kiyyaa manaa bahee galuun waan natti ulfaatuuf lakkii naaf hin danda'amu jedheen deebisaafi haa ta'utii garuu irra deddeebisee si'a hedduu yeroo na gaafatu tole jedheen guyyaa tokko biran deeme innis kallacha na fuudhee mana isaa na geesse waan hundumaa meeshaa guuttateera hojii dhuunfaa isaa irratti dargaggoo bobba'ee seenaa jireenya isaa seenaa jaalalaa isaa waa'ee maatii isaa tokko lamaan nattaasa'ee jaalallee qabatee fuudhuuf qophiirra otoo jiruu isa dhiistee nama biraa waliin hariiroo akka jalqabde natti dubbate erga sanaa anis waa'ee koo dhittime keessumaa waa'ee maatii koo haalan keessa dabarse tokko lamaan yeroon itti himu qorumsaa fi rakkina keessa darbuun bor wanta nama gonfachiisu qabaa baga keessa dabartee jireenya keetiif hubattuu taata jedhee na gorsee sanaan booddee maallaqallee naaf kennuun gara maatiin bira boqodhee ittiin deebi'e. Baatii lamas tureen carraa hojii argachuu waan hin dandeenyeef gara maatii koo baadiyyaatti hin deebi'e. Sanaan booddee dargaggoon kun qoosaa jaalalaaf otoo hin taane bultiidhaaf akka na barbaadu maatii koo bira yeroon jiru ifaaf ifatti natti dubbate.
yeroo booddee anis filannoo gaarii kanaan ol naaf ta'u hin qabu jedheen nama kana jaalladheen bultiidhaaf tole jedheefiin icciitiidhaan haadha koollee beeksifachuun deemeen itti heerume. Sanaan booddees Rabbiif galanni haa ta'uutii jireenyan eegalee. Waggaa tokkoof baatiiwwan muraasa akka waliin jiraanneenis abbaan manaan koo hojii dhuunfaa koo kan na gammachiisu naaf banee hojjechuu jalqabeen wal fuunee waggaa sadaffaa keenyatti immoo Rabbi ilmaan lakkuu nuuf kennee jireenya keenya jaalalaaf gammachuudhaan waliin jiraachuu itti fufne. Ammallee walumaan jiraachaa jirra. Haa ta'uutii garuu bultiin kamuu rakkina hin dhabu akkuma jedhan abbaan manaan koo nama hojii waan ta'eef yeroo naaf hin kennu. Xiyyeeffannoon isaa dhibbaa dhibbatti hojii isaa irratti qofaa. Mana ijaarrannee konkolaataa bitannee jireenya qananii jiraachuu qabnaa. Kanaaf immoo halkan guyyaa otoo hin jedhiin jabaadheen hojjechuun qaba naan jedha. Anis jabaatee hojjechuu isaa jibbeen otoo hin taane yoo xiqqaate guyyaatti haadha manaasaaf sa'a tokko sa'a lama otoo kennee baay'ee natti tola. Galgala dadhabee dhufee laaptooppii isaa banee hanga halkan qixxeetti hojjeta. Erga dadhabee booda dhufee na bira ciisa. Ijoollee isaa lamaaniif yeroo gahaallee hin kennu. Kanaan ala anaaf isa gidduu rakkoon tokkollee hin jirtu. Kuni garuu rakkoo guddaa natti ta'ee yeroo hedduu darbaa isatti hin dubbadha. Guyyaa ayyaanaallee boqonnaadha jedhee naaf hin boqotu. Rabbi guyyaa tokko akka aaranaa galfachiisu abdii guddaan qaba. Yaada isaan milkaa'ee yeroo gahaa akkanaaf kennu gara fuulduraatti abdiin qaba. Kun akkanaaf ta'uuf immoo reyoonni koo kadhannaa keessanitti na gargaara. Ana obboleettii keessan magaalaa Finfinnee irraati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa ashamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jechaa guyyaa har'aallee seenaa obboleettiin keenyi nuuf ergite abbaan manaan koo yeroo naaf hin kennu nama hojiidhaa jettee nuuf qoodde isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattanii hubannoo ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jechaa kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa kana dhaggeeffattan yaada jajjabinaa kadhannaa keessanitti obboleettii keenya akka yaadattan kabajaan isin gaafadha. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayikii fi sheer gochuun qophii Oromiyaa 24 akka deeggartan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabiskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuuf bashannansiisuu danda'u yoo qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 38 65 64 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiis Tashoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boree akka hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii horaa bulaa.